Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Waliif TV tamsaasa kallattii kennan oduuwwan galgala kanaaf walitti qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduu teennaatiin itti kiyanna. Miidiyaaleen addunyaa sagantaa ashaaraa magariisaa muummeen ministeera Ifedirii Dr. Abiy Ahmed raawwataa jiran jajaa jiru. Biyya alaatirraa immoo poolisiin Keeniyaa keessatti namoonni barsiisa amantaatiin gowwoomfamanii dhumaa jiran 400 caaluu ibsee jira. Amma oduu bal'innaaf jennee dabarraa oduuwwan galgala kanaa bal'inaan kasinitti himu amboruu mashiitiin waliin turamu. Miidiyaaleen addunyaa sagantaa ashaaraa magariisaa muummeen ministeera Ifedirii Dr. Abiy Ahmed raawwataa jiran jajanii jiru. TRT World sagantaa dhaabbii biqiltuu guyyaa kaleessaa kana Itoophiyaan biqiloota biiliyoona 566 raawwatte sababeeffachuun biqiltuuwwan dhaabamaa jiran kun rakkoo hongee gaafa Afrikaatii fi furmaata waaraa fiduu danda'a jechuun gabaase. Miidiyaan warra Tarkiyyee kabraa ammoo Yenisafak jedhamu duulli dhaabbii biqiltuu raawwatame kuni naannoo gaafa Afrikaatti waggoota darban keessatti gogiinsaa fi rakkoo qilleensa hamaa uumameen wal qabatee mudatee fi fala guddaa ta'uu danda'a jechuun gabaase. Miidiyaaleen kuuwwan ammoo dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti Itoophiyaan raawwatte kuni rakkoo biyyoota naannoo gaafa Afrikaatti jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee gogiinsa hamaa fi saaxilamaa jiranii fi bu'aa guddaa qaba jechuun gabaasanii jiru. Akka gabaasa dhiyeenya kana baheetti yennaa ammaa tana Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 24 naannoo gogiinsaan miidhamee fi lafa gammoojjii keessa jireenya gadi bu'aa jiraachuu irratti argamu jedhamee jira. Isaan keessaa ammoo namoonni miiliyoona 11 ta'an sadarkaa nyaata guyyaa isaanii qopheeffatuu dadhabuurratti akka argamanis himamee jira. Sababa hanqina roobaatii fi hongee mudateetiin ammoo dhuma bara faranjootaa 2021 qofa keessa horiin gaafaatii fi kottee duudonni Itoophiyaa gara miiliyoona 6.85 ta'aniitti tilmaamaman beelaa fi hongeen dhumataniiti jiru. Afrikaan akka ardiitti qofaa isiitti faalama qilleensa addunyaatiif 5% qofa kan gumaachitu yoo ta'u garuu ammoo ardittiin irra deddeebiidhaan shookii qilleensaa fi saaxilamuun isii dabalaa waan dhufee fi sochiin sagantaa ashaaraa magariisaa muummee ministeera Ifedirii Dr. Abiy Ahmed geggeessaa jiran kun jajjabeessaa akka ta'e miidiyaaleen addunyaa gabaasanii jiru. Itiyoo Telekoomii bara baajataa darbe qofa keessatti galii dachaa karoorfateen olii argachuusaa addeesse. Dhaabbatichi bara baajataa darbetti galii waliigalaa birrii biiliyoona 18.8 yookaan ammoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 344 walitti qabachuu ibsee jira. Galiin dhaabbatichaas sababni dachaan dabalee fi galii fi lakkoofsi namoota dhaabbatichatti haajaa baawatanii dachaan dabaluu hordofeeti jechuun hojii gaggeessituun dhaabbatichaa aadde Firootaa Miruu miidiyaaleef ibsanii jiru. Itiyoo Telekoomiin dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa abbootii dhuunfaatti dabarsuu fi adeemsa gubbaa jiru keessaa tokko yoo ta'u qooda dhaabbatichaa haga 45 gurguruu fi mootummaan karoorsee akka tures ni yaadatama. Hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom aadde Firootaa Miruu ammoo ibsa gaazexeessitootaaf har'a kennaniin akka ibsanitti maamiltoonni dhaabbatichaa 178 dabalanii galii miiliyoona 72 bara kana qofa ta'uu argamsiisuu himanii jiru. Maamiltoonni tajaajila faayinaansii isaanii teeleebirriitiin ji'oota 6 darban keessatti miiliyoona 27.2 ture gara miiliyoona 34.3tti ol guddateera jechuun addeessaniitu jiru. Itoophiyaan uggura intarneetii miidiyaalee hawaasaa gurguddoo irratti baatiiwwan 5 darbanii fi qolaansitee buqqichaa jirti. Itoophiyaan miidiyaalee hawaasaa garagaraa 4 irratti ji'oota 5 fi uggura qolaansitee akka turte ni yaadatama. Lammiileen biyyattii saffisaan miidiyaalee hawaasaatti makamaa jiran uggura mootummaan Itoophiyaa miidiyaalee hawaasaa irratti qolaanse jalaa baraaramuuf jecha intarneetii virchuwaalii dhuunfaa yookiin ammoo VPN gargaaramaa akka turanis hubatamee jira. Uggurri kunis wal dhabdee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti kan hordofuun hokkorri akka hin uumamneef sodaatamuun baatii guraandhalaa 11 bara 2023 irraa eegalee miidiyaaleen hawaasaa warra akka Facebook, YouTube, Telegram fi TikTok irratti kan qolaanfame ta'uun ni yaadatama. Ugguramuu miidiyaalee kanaa hordofee qaamoleen mirga namaatii fi falman warri akka Amnesty International faat ammoo fedhii fi mirgi lammiilee Itoophiyaa humnaan sarbameera jechuun mootummaa Itoophiyaa irratti ibsaa fi himata dhiyeessaa akka turanis ni yaadatama. Ogeeyyonni diinagdee ammoo murteen biyyattiin dabarsaa jirtu kun miidhaa diinagdee hamaa biyyattii irraan gaheera jechuun raagaa turanii
jiru. Miidhaan kunis birrii biiliyoona 7.5 ol ta'uu dhaabbanni dhuunfaa giddugala guddina mirga dimokiraasii ta'e kaardii jedhamu addeessee akka tures kan yaadatamudha. Kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota Waleef TV tamsaasa kallattii miidiyaalee hawaasaa kennaan oduun isin biraan kennu ammallee itti fufaniiti jiru. Amma gara oduu maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Poolisiin Keeniyaa keessatti namoonni barsiisa amantaa ammaan tana Yesuus argattanii soomaa kadhadhaa jedhamanii barsiifamanii turanii beelaan dhumanii gara 400 caaluu addeessee jira. Guyyaa kaleessaa qofa keessa poolisiin biyyattii bosona Keeniyaa Shakahoolaa jedhamu keessatti reeffa namoota 12 argachuu himeetii jira. Sababa barsiisa dogongoraatii fi itti gaafatamummaa hin qabneen lammiileen biyyattii haga ammaatti adoo soomanuu beelaan dhumatan 403 dhaqqabuu isaanii poolisiin Keeniyaa guyyaa har'a kan addeessee jira. Namoota nuti lallabaa wangeelaatiif jedhan keessaa nami Paawol Makenzii jedhamu nama tokko. Paawol Makenziin ammoo Keeniyaatti waldaa Good News International jedhamu hundeessuudhaan hoogganuu irratti argama. Namoonni midhaan lagatanii soomanii yoo du'anii Yesuus akka argan jajjabeessuu fi barsiisaa turuu isaa poolisiin biyyattii biraan baaneerra jedhanii jiru. Namoonni du'an kunniinis kan miidhaman nyaata dhiisuun yookiin ammoo reebamanii yookiin ammoo bosona Shakahoolaa keessatti danqamanii ta'uu hin oolu jechuun poolisiin Keeniyaa har'a addeessee jira. Paawol Makenziin ammoo addunyaan kun yennaa dhiyootti badde jechuun namoonni nyaata lagatanii sodaa keessa galanii soomanii akka dhumatanii fi akkanumallee ammoo yoo duutanii Yesuus kallattiin argatu jechuun barsiisaa turuu isaanii hubachuudhaan poolisiin biyyattii to'annoo jala galchuusaa har'a addeesseetii jira. Kabajamoota daawwattoota keenyaa Waleef TV irraa oduuwwan keenya tamsaasa kallattiitiin isin biraan geennu fixannee jirra. Oduu guyyaa har'aa isinitti himaa isin waliin ka ture Amboruu Mashiitii waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Fayyaa turaa.